Bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan ani Dooktara Barraadha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Chaanalii kana irratti waa'ee fayyaa waan hedduu barattolee yaada. Kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Har'a kan ilaallu gogiinsa garaa daa'immanii kan jedhudha. Daa'imman gogiinsa garaa qaban maaltu fidaa? Furmaanni isaa immoo maali? Maatiin maal beekuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Turtii itti bobbaan dhufu daa'ima tokko daa'ima gara biraa biratti garaagara. Akkasumas umuriitti garaagarummaa qaba. Daa'imman hundumtuu guyyaatti yeroo tokko lama yookaan yeroo wal fakkaataatti bobbaan baasanii akkasumas guyyaatti yeroo meeqa akka isaan bobbaa baasan umuriitti garaagara. Fakkeenyaaf daa'imman umuriin isaanii ji'a ja'a fisaa gad jiran bobbaan torbanitti al tokko haga guyyaatti si'a torbaa dhufuu danda'a. Ijoolleen hanga ji'a ja'aatti harma qofaa hodhan tokko akkuma harma hodhaniin kan bobbaa baasan jiru. Amma jechuudha. Tokko immoo torbanitti yeroo tokko lama qofaa kan bobbaa baasan jiru. Kun noormaalii madha. Garaagarummaan jira. Ji'a ja'a hanga waggaa lamaatti ammoo guyyaatti tokko hanga guyyaatti sadii baasu hedduu. Kun egaa akka averejjiittidha. Kan ji'a ja'a gad jiranii akkuma harma hodhaniin kan bobbaa baasan jiru. Torbeetti tokko lamas kan baasan jiru. Kan ji'a ja'a hanga waggaa tokkotti jiran immoo hedduun isaanii guyyaatti tokko hanga guyyaatti yeroo sadii kan baasan jiru. Waggaa afuriif isaa ol guyyaatti si'a sadii hanga torbanitti si'a sadii kan rakkoo hin qabnedha. Torbanitti si'a sadii guyyaatti si'a sadii gochuu danda'u jechuudha waggaa afurii ol. Kanaaf bobbaa baasuun umuriitti garaagaraa daa'ima tokko daa'ima biraatti garaagara. Kanaafuu egaa bobbaan ijoollee yeroo dhufu laafaa yoo ta'e akkasumas yeroo ba'u kan isaan hin dhukkubsine yoo ta'e sababa turee dhufeef qofa daa'imni gogiinsa garaa qaban jenna. Daa'imni bobbaan yeroo baasu laafaa taanaan isaan dhukkubu taanaan turee dhufuunsaa rakkoo hin qabu jechuudha. Ijoolleen gogiinsa garaa qabu kan jedhamu yoomiidha. Akkas taanaan turee dhufuunsaa erga rakkoo hin qabu jennee yoomi ijoolleen gogiinsa garaa qabu kan jennu. Ijoolleen gogiinsa garaa qabu kan jedhamu bobbaan isaanii turee kan dhufuu fi yeroo dhufummoo gogaa baay'ee gogaa jabaataa fi akkasumas baay'ee kan ta'edha. Baay'atee dhufa turee dhufa taanaan baay'atee dhufa gogaadha jabaataadha. Yeroo kana gogiinsa garaa qabu jechuu dandeenya. Yookaan yeroo bobbaa baasan hin miixatu taanaan yeroo bobbaa baasan dhukkubbii qaba taanaan gogiinsi garaa jira jechuu dandeenya. Akkasumas bobbaa ba'anii booda guututti akka hin baane kan isaanitti dhaga'ame yoo ta'e hafee jira kan itti fakkaate yoo ta'e bobbaa ba'anii booda kan hafe kan isaanitti fakkaatuu fi darbees osoo isaan hin beekin kan bobbaan isaan jala miliqoo ta'e fedha isaanii malee bobbaan ba'ee uffata isaanii keessa uffata argoo ta'e xiqqoo ishee inkoopireessi jedhama inni kun gogiinsa garaa jedhama. Daa'imman umurii mana barumsaaf ga'an keessaa 5 harka keessaa harki 5 jechuunis naannoo waggaa 5 hanga 7 ijoollee 100 keessaa ijoolleen 5 gogiinsa garaa qabu. Akka definishinii kanaatti akka nuti amma jenne kanatti gogiinsa garaa qabu ijoolleen 100 keessaa 5. Haa ta'u malee kanneen kana qaban keessaa hedduun isaanii persenta 90 ol kan ta'an sababa dhibee fayyaa kan dhufe miti. Faankshinaaliidha. Dhibeen fayyaa kana fidee hin jiru. Hedduun isaanii gogiinsa garaa qabu malee dhibee fayyaa adda ta'e kan kana fidee hin qaban. Yeroo baay'ee daa'imman dhibee kana qaban caalaa gogiinsa garaa kana kan yaadda'uu fi kan dhiphatu maatii daa'ima sanaadha jechuudha. Daa'imman hedduu biratti gogiinsi garaa kun yeroo kam dhufaa? Tokko yeroo nyaata dabalataa jalqabanidha. Ji'a 5 ji'a 6 akkabaabii yeroo nyaata dabalataa jalqaban gogiinsi garaa isaan qabachuu danda'a. Akkasumas yeroo bobbaa ofiin deemuu jalqaban, yeroo ofumaan bobbaa taa'uu jalqaban, yeroo pooppoo fayyadamuu jalqaban, akkasumas yeroo mana barumsaa eegalan haalli mana fincaanii mana barumsaa itti toluu dhiisuu danda'a. Yeroo kana bobbaan tursiifatu. Yeroo bobbaa tursiifatan immoo gogaa deema. Gogaa yeroo adeemu immoo bobbaa deemuu sodaataa deemu kun kan caalu gogiinsa garaa fidaa deema jechuudha. Kanaaf yeroo nyaata dabalataa jalqaban, yeroo bobbaa ofiin deemuu jalqaban, yeroo mana barumsaa eegalan hedduun isaanii gogiinsa garaa ni godhatu. Mee daa'imni tokko gogiinsa garaa yoo qabaate maal gochuu qabu kan jedhu ilaalu. Gogiinsa garaa daa'immanii ittisuufis ta'ee furuuf yookaan sirreessuuf wantoota maatiin gochuu qaban gurguddoo. Kan jalqabaa daa'imman bishaan gahaa dhuguu isaanii hubachuu fi nyaata gidduuttis dhugsiisuu.
bishaan gahaa dhuguu qabu daa'imman. Akkasumas hanga danda'ametti hanga ji'a ja'aatti harma haadhaa hodhuu. Ji'a ja'a hanga waggaa lamaatti immoo harma haadhaan dabalata nyaata dabalataa kennu. Aannan harma haadhaa baay'ee murteessaadha. Akkasumas nyaata faayibarii qaban kanneen akka maangoo, burtukaana, mandariinii, raafuu, kaarotii, ocholoonii, zayituuna, baaqelaa, atara, kuduraalee fi muduraalee nyaata waliin dhiyeessuu fi cuunfaa isaanii irraa hojjetamee akka isaan argatan gochuu. Sagantaa dhaabbataatti bobbaa akka isaan ba'an taasisuu. Maatiin daa'imman waggaa 3 isaa ol qaban daa'imni isaanii akka waggaa 3 guunnaan guyyaatti yoo xiqqaate 2 fakkeenyaaf ganamaaf galgala bobbaan jiraates dhiises callisee akka inni pooppoora taa'u gochuu. Bobbaan dhufes dhufuu baates daqiiqaa muraasaaf akka isaan taa'anii bobbaa baasuuf yaalan taasisuu. Sagantaa dhaabbataa akka isaan godhatan gochuuf jechuudha. Akkasumas sochii qaamaa gochuu. Ijoolleen taa'anii televizyiinii ilaalaa oolanii carraa gogiinsa garaa godhachuu ol kaa'aa qabu. Kanneen fiiganii taphataa oolanirra sochii qaamaa gochuun barbaachisaadha. Erga aannan daakuu jalqabanii wanti kun dhufe yoo ta'e aannan daakuu sana jijjiiranii ilaaluu. Erga foormulaa milkii yookaan aannan daakuu jalqabanii yoo dhufe ta'e aannan daakuu sana gosa isaa jijjiiranii ilaaluu. Akkasumas gosa nyaataa gogiinsa garaa fidan kanneen akka aannanii fi itittuu aannanii hir'isuu. Yoom immoo kan mana yaalaa geessuu qaban? Daa'imni tokko gogiinsa garaa waan qabuuf yoomi kan mana yaalaa geessuu qaban jennee ilaalle? Tokko kanneen armaan olii kanneen ammanii olitti jedhe kana taasisanii yoo gogiinsi garaa kun dhiisuu dide. Akkasumas bobbaan osoo hin beekin yookaan fedha isaanii malee yoo tasa ba'ee kan argamu ta'e. Bobbaan tasa ba'ee kan paantii isaanii yookaan uffata keessaatti kan argan yoo ta'e. Mallattoo dabalataa kanneen akka dhukkubbii garaa, garaan bokokuu, haqqee, dhiigni bobbaa keessa jiraachuu kan kana fakkaatan jiraannan mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas bobbaan jalqaba yeroo jalqaba baasan yookaan dhalatanii yeroo bobbaa baasan turanii baasan yoo ta'e bobbaa san jalqaba baasan sun sa'a 48 keessatti hin baane sa'a 48 turee dhufe yoo taanaan dhibee HSD jedhamu qabaachuu danda'u waan ta'eef mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas guddinni daa'ima sanaa boodatti hafeera jira yoo ta'e fakkeenyaaf daa'imni sun ulfaatinni isaa dabalaa hin jiru yoo ta'e guddinni isaa boodatti hafaa jira yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Kanaaf kanneen armaan olii godhanii yoo fooyya'uu dide yoo bobbaan isaanii fedha isaanii malee ba'ee mul'ata ta'e mallattoo dabalataa yoo qabaatan garaan bokokuu, haqqisuu maal dhibeen biraa mallattoon biraa jiraannaan mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas guddina isaanii irratti yoo rakkoo fide. Kanaan ala garuu kanneen armaan olitti jedhe kana taasisanii fooyya'insa arguu ni danda'u. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Ijoollee yookaan maatii ijoollee qabaniif immoo sheer gochuun dagatinaa. Galatooma turtii gaarii.